Yooyaa harka fuunee hordoftoonni gurreetuu bijalatti argamtan hundumti keessanii akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe godha. Egaa guyyaa har'a viidiyoon ganamaan gadhiifamee ture mana miikitti jechuu mana obboleessa Hermeellaatti jechuudha. Erga darbee sareen duutti jedhani erga darbeetii obboleetti isaa abboommachuuf gadi ba'ee jira jechuudha miikiini. Maaliif akkas jette yoo jettanii Hermiin har'a dogoggortee tun taane gaafa abbaa nama fuudhee mucaa qabu gaafa sana gaafa nama jaallatte gaafa sana dogoggortee jechuudha. Silaa dogoggorri ishee gaafa sana miti gaafa sana irraa deebi'i jechuu qaba malee har'a erga darbee har'a erga isheen miidhamtee erga isheen gadditee booddee siif hin ta'u iisii biraa deebi'i abrish siif hin ta'u jireenya mataasaa qaba jechuun har'a faayidaa maalii qaba? Har'a eessaa baata? Obboleessa erga taate dhugaa rabbii ugumumaan obboleessa erga taate gaafa isheen nama mucaa qabu nama haadha manaa qabu utuu inni samaaniyaa hin ciriin gaafa sana afaqraallo wadda hallo jettee gaafa isheen jala fiigdu lakka obboleettii koo mucaan kun tidaarii qaba tidaarii isaanii keessatti walitti bu'anii to'a malee tidaarii qaba kanaafiyyuu isaan gidduu abbayi jechuumoo Hermeellaa itti fufi abrishiin harka kee keessa galfadhu jechuutu caala yeroo sana harka rurrukuttanii fi Hermeellaadhaan jabaadhu jettanii har'ammoo gaafa abrish gatee biraa deebi'u immoo kunoo iisii biraa deebi'isiif hin ta'u naman taane minaamin jiru. Dhugaa rabbi kana ani ilaalchi nama tokko baay'ee na dhiba jechuudha. Mucaa kanarra waan baay'een taazzabe. Silaa har'a miti obboleettii isaa kan abboommachuu qabu gaafa isheen abbaa manaa namaa jaallatte siif hin ta'u jechuu qaba ture. Har'a erga isheen jaalalaan miidhamtee booddee kootu deebi'i biraa jechuu maaltu fide? Dhugaa rabbi kana baay'ee nama dhiba dhugaa rabbi. Asmarraan ani yaani aankoo jechuudha dhugaa rabbi isheen amma Hermeellaan hamma umaatti hin dhiisuu jechaa jirti ammayyuu taanaani hanga umaatti abrish hanga umaatti bukkeen dhaabbadha hin dhiisuu jennaan waggaa meeqa bukkee dhaabbattaa jedheeni waggaa 5 waggaa 6 waggaa 30 jedheeni obboleessi eeyyin jette like mucaan kun ammallee taanaan tidaarii ijoollee kanaa diiguu fi kutattee kaateetti jechuudha. Dhugaa rabbii Hermeellaan rakkoo guddaa qabdi. Bargit jaalalli gin abbaa mana nama jaalachiisaayi. Ushuu yaani itti aramni gin dhugaa rabbii hordoftoota kiyya warri gaaffii isinitti uume jirtu akkuma koo ani ko gaaffii natti uuma bara. Gin dhugaa rabbii ani kanin hanan siin jedhu Hermiidhaani isheenis dubartiidha miidhamuun qabdu gin immoo utuu yeroo ammaatti gidduu isaaniitii baate haala amma irra jiranitti Ruutiyyee fi abrish haala gaarii irra jiru siif garuu siin malu dhugaa waaqa kana mucaa qabaa bor naannee Ruutiyyee bira hin deema jechuudha abrish Ruutiyyee bira hin deemu jette garaan kee hin nafu bakka inni hinuma deema maaliifi mucaa qaba kaa Indoo waa'ee mucaa isaa gaafa dubbatu mucaan koo yalijinatee lij ilaal akkas jedha jechuudha mucaa ijoollummaa koo jedha soo mucaan kun isheetti deebuun isaa waan hin oolle kanaaf utuu yeroodhaani ofii kee of arragaaggaatee dhugaa rabbii kanaa gara sammuu keetti deebitee nama ana jedhee jaallachuu si jaallachuu yookiin immoo atis jaallachuu ni dandeessa. Badaam itti qoonjiyyeedha koo dhugaa rabbii kanaa. Hinde dhugaa rabbii Hermiin bareedduudha dhugaa rabbii bareedduudha gin immoo bakka iddoon taane dhaabbatte iddoo maqaasheef gaariin taane dhaabbatte abbaa mucaa namaadha kan isheen giggimiti jette bakka dirqama jechaa jirti isheen amma dirqama jechaa jirti dirqamni immoo homaayyuu faayidaan qabu jechuudha. Akkasumas immoo viidiyoo mana Ruutaatti gadhiifamee jira ture jechuudha. Buziyyeen guyyaa kaleessaa viidiyoo mana Ruutaa keessatti ani wajii harkaa qaban jennee warqii mormaa suni jette soba dhugaa rabbii jetteetti yoone nagaraallee yahangat haabilaalech akka kana jette jechuudha. Dhugaa rabbii kana deebistee har'ammoo wordoftootuma isheelleen qaanoftuu deebistee immoo hin jenne jetti. Uummanni garamitti deemaa jira waan jettaniyyuu yaadattanii dhugaa rabbii mucaan kun Ruutiyyeen baay'izawee garaa qulqulluu wajjitti waan hojjettu
dhugaa rabbii kana buziyyeen jechuudha Abrishii fi Hermeelaan akka tokko ta'an hin barbaadu. Utuu barbaaddi ta'ee gaafa Abrish mana isaanii deemu yeroo sana dawwaltee Ruutiyyee waamte baqa wanta inni ta'ee ifaaf ifatti gaafachuu qabdi turte. Isheen garuu dawwaltee eenyu waamte? Hermeellaa waamte. Hermeellaan kuniitii lammaffaa maaliif waamuun barbaachise? Egaa walitti araaramanii Ruutiyyee fi Abrish egaa walitti araaramanii jechuudha. Soo dogoggora guddaa kan qabu eenyudha? Warra bukkee isaanii jiru jechuudha. Abrahaam yeroo ammaattu mucaa koo fi haadha manaa koo jechaa jira malee nama biraa yaadachaa jiru jechuudha. Inna buziyyeenis dogoggora guddaa qabdi. Akkasumas immoo Meeriin eessaa baati? Meeriin takka asii takka achi hin gaggalabatamte jechuudha. Yeroo darbee gara Abrish faa turte, amma immoo gara Ruutaa. Daaniinis akkasuma jechuudha. Dhugaa rabbii kana hin gaggalabatamu, dubbimti isaanii namaan galu jechuudha. Gin immoo Ruutiyyeen kan hundumaa keessatti bakka malsii isaaniif deebistu, deebiin isaaniif deebistullee dhugaa rabbii deebii sirriidha jechuudha. Bakka abbaa manaa isheedha hin miitu, Ruutaan hin miitu dhugaa rabbii Abrishiin. Utuu miidhuu barbaadde koo kana dura gaafa ulfataatee jirtu yeroo sana miitiin ture. Gin isheen kaayyoo fi karoora akkasiin qabdu dhugaa rabbii. Ruutaanii Abrishiin miidhuu, Abrishiitiin waa tokko gochuu hin barbaaddu. Abbaa mucaa isheedha. Mucaan ishee bor abbaan koo meerree jedhee gaafata. Even viidiyoon isin har'a hojjettanillee viidiyoon keessan ol taa'ee mucaan keessan gaafa guddatu yuutuubii keessan jala galee ilaala jechuudha. Maal akka dubbattanii, maal akka gootanii, maal akka bari'atan mucaan keessan bor hinuma arga jechuudha. Gaafa sana deebi'ii mucaa kanaaf deebistantu ulfaata jechuudha. Kanaaf dhugaa rabbii kana firoonni kansaa warri kan Abrishiis kan taatanii kan Ruutaas kan taatan utuu dubbii keessan sirreeffatanii dhugaa rabbii kanaadha. Hordoftoota kiyya ani dhugaa rabbii buzee jibbeen utuu hin taane daanii jibbeen utuu hin taane like garuu Ruutiyyeen dhugaa qabdi jechuudha. Dhugaa qabdi. Anaan baay'ee naazansiisti maaliif ulfataatee ji'a 9 tankaraatataa turte namni garagalee ishee ilaalee jiru yeroo sana jechuudha. Hundumtuu yeroo isheen ulfataatee akka kanaa Hermeellaan faana Abrish walii gadi bashannanuu gisee akka kanaa bakka viidiyoo irratti wanta isaan hojjechaa turan argitaniitu. Yeroo kana hundumaa hojjetu Ruutiyyeen ulfa turte. Gin immoo namni garagalee ilaalee jiru. Namni miidhamteetti mucaan kun jedheen jiru. Mucaan sun kana hundumaa dandeessee deessee kaatee har'a kunoo ol jettee nama fuuldura dhaabbattee gaafa isheen akkasitiin dubbattu dhugaa rabbii kana baay'een isaanii itti naafu jechuudha. Mucittii makanatti Ruutaa itti naafaniitudha malee isheef yaade miti. Namni hunduu kan bukkee yaabatu dhugaa rabbii kan si bira jirra jiru sobaniitudha jechuudha. Innaa kanaaf Ruutiyyee keenya jabaadhu. Yani ውድ የኔ ቆንጆ dhugaa rabbii bareedduu kiyya dhugaa rabbii jabaadha. Rabbumti si gargaaru dandeeyi waan hunduma isaasii hin jenna. Abrishiin immoo yoo dhukkubsatee jiraate waaqni haa fayyisu, han dhukkubsatee waaqayyo haa fayyisu. Dhugaa rabbii kana bichaa kan jechuu qabnu jechuudha. Warri hangafa taatanii warri Meeriin hangafadha, Daaniin hangafa Ruutiidha, Buziyyeen hangafa hunda isaaniidha. Akka haadhaatti dubbiin afaan kee bareeduu qaba. Batalayyuu jira miti dhugaa rabbii akka haadhaatti bira dhaabbattee ishee gorsuu ishee jajjabeessuu kan qabdu amalee akka kana kan itti inaaftee haadha manaa obboleessa keetti kan inaaftee akkas taatu miti jechuudha. Dhugaa rabbii Buziyyeen dogoggora guddaa qabdi. Obboleessi isaaniillee dogoggora guddaa qaba. Bicha rabbi sinaa gargaaru. Like, subscribe godhaa.